ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ ifa dhugaa ifa dhugaa Nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu hordoftoota sagantaa ifa dhugaa qophii ifa dhugaa arraatiin kan nu isiniif qabannee dhiyaannu mata duree Yerusaalemii Gara Baabiloonitti jedhu macaafa Daani'el keessaa qorachaa olii wajjiniin turra. Qorannoo kana keessa immoo kan naa wajjiniin turan Firaa'ol Girmaa fi Dandaboo Gammadooti. Asinis Warquu Wandimmuuna waliin jira. Qorannoo keenyatti tun darbin fuula dura sagalee waaqayyoo kan hafuurri isaa ifa akka nuuf godhuuf Warquu wajjin kadhannee galla. Isinis nu faana tura. Gooftaa mana samaayii uumaa waaqaaf lafaa gaarummaa keef gochaa kee araara kee ayyaana kee hundumaaf galanniif ulfinni siif haa ta'u. Gargaarsa kee sana nuuf baay'istee warra har'ammoo kunoo dubbii kee isa gaarii qoratan waan nu taasifteef galanniif ulfinni siif haa ta'u. Abbaa karaa addaa si kadhanna. Hafuurri kee inni qulqullaan tokko tokko keenya irra buufachuudhaani dubbii kee qajeelinatti akka dubbannuuf warri dubbii kana dhagaan warri taa'anii dubbii kana daawwatan hundumti isaanii immoo hafuurri kee qulqulluu bakka isaan jiranitti akka isaan hubachiisuuf fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Nus immoo waan dubbanneen isa jenneen ittiin jiraachuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Baraaf yeroo keenya umurii keenya hundumaa irratti ulfaadhu. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin si kadhanna abbaa. Ameen. Galatoomii Warquu eebbifamii. Egaa qophiin keenya har'a akkuma jalqabaa isiniif caqasuuf yaale mata dureen isaa Yerusaalemii Gara Baabiloonittidha. Gara Firaa'olitti hin deebi'a. Firaa'ol irraan jalqabuu barbaada. Namni dhaggeeffattoonni keenyas hordoftoonni karaa foddaa televezyiinaa nu hordofanis kan isaan beekan baay'een isaanii Yerusaalemii Baabiloonii gara Yerusaalemii yoo dhaqan waan gaarii itti fakkaata. Garuu amma faallaa isaati namoonni Yerusaalemii gara Baabilooniin dhaqaaru. Maaltu ta'e gara Baabiloonitti maaltu geessame waan qabattee jirtu kanaa wajjin kanas yoo nuu caqafte nutti tola. Asumaan eegalla qophii keenya. Baay'ee gaariidha. Yerusaalemii gara Baabiloonitti kan jedhu mata duree keenya har'aa keessatti adeemsa gaddisiisaa yookaas jalqabbii namatti hin tolle tokko arganna. Jalqabbiin kunis immoo bilisummaarraa gara adeemsa gabrummaatti adeemu jechuudha. Yookaas immoo abboomamuurraa gara abboomamuu diduutti yookaas immoo abboomamuu irraa gara abboomamuu diduutti gaafa namni fedha isaatiin adeeme Waaqayyo immoo bilisummaarraa gara gabrummaatti fufiinsaan akka isaan adeeman godhe jechuudha. Kanaaf bu'aa hojii Israa'elotaa yookaas warra Yerusaalem keessa jiraataniiti. Gochi kun dhugaa dubbachuuf wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Adeemsa kana keessatti egaa taateewwan gurguddoo baay'eedha kan nuti arginu. Namootni amanamummaa gantummaa sabaa keessa dhaabatanii Waaqayyoof amanamummaa isaanii mul'isan illee jiru jechuudha. Sabni walii galee Waaqayyoon gaafa yakki Waaqayyoof abboomamuu gaafa didee Waaqa tolfamaa waaqessuu jalqabe namoonni Waaqa dhugaa waaqessuudhaan adeemsa isaanii itti fufan illee hin jiraatu jechuudha. Dargaggoota Ibroota sana sadan Daani'eliin dabalatee isaan arfaniin iddoo baay'eetti seenaa isaanii kaasnee ilaalaa turreerra. Ammallee isaanumaan kaasnaa jechuudha. Kana keessatti egaa Waaqayyo gargaarsa Waaqayyo illee hammam akka ta'e wanta ilaallu hin jiraata. Yeroo baay'ee yeroo ciminaa fi amantii dargaggoota sana yookaas ijoollee Ibroota sana ilaallu wanta tokko daganna. Amanamummaan Waaqayyo immoo hammam akka ta'e irraanfanna jechuudha. Fakkeenyaaf dargaggoonni sun yeroo ibiddatti darbatamanii Waaqni keenya yoo nu oolche nu haa oolchu. Nu oolchuu baatus immoo haa dhiisu jedhaniitu amantiidhaan gara boollaa ibiddaatti gara deeman jechuudha. Waaqayyo bira dhaabateera moo hin dhaabateera jechuudha. Waadaa yookaas amantii isaanii isarratti qabanii mirkaneesseeraaf jechuudha. Isaanis Waaqayyoon hin salphisne Waaqayyoos immoo isaaniin hin salphisne iddoo sanatti yeroo namni hundumtu bifa fakkeenyaa mootichi dhaabe sanaatiif sagade isaan kun dhaabatanii argamuu danda'anii jechuudha. Aangoo qabeessummaa Waaqayyoodha kan ilaallu as keessatti
gadda mo'amuutiin jalqaba seenaan kun. Sabni Israa'el waaqayyoon waaqessuu wanta didee fi waaqayyo dabarsee harka mootii Baabiloonitti isaan kenne jechuudha. Ermiyaas boqonnaa 25 lakkoofsa tokko qabne yoo dubbifannee wanta kana seenaa kana sirriitti agarra. Keessumaa lakkoofsa 8ffaa irrattis immoo isin sagalee koo dhaga'uu wanta diddaniif akkan jedhetti jiraachuu wanta diddanii fi ani Naabukaadnezar garbicha koodha iddoo sanatti. Waaqayyoo iddoo sanatti mo'amee miti kan inni saba kana dabarsee laachaa jiru. Sabni kun saba waaqayyooti. Wanta waaqayyo mo'ameef miti. Sabni waaqayyo kun kan inni harka gabrummaa jala galaa jiru jechuudha. Maaliif jedhare wanta yakkeef waaqayyo karaa nama barbaade isaan adabuu barbaade jechuudha. Adabbii barbaachisaa kanatti dabarsee isaan kenne. As keessatti garuu namoonni adda durummaadhaan waaqayyoof amanamanii dhaabatanii sammuu hin jiru jechuudha. Akkuma ammalaallee adeemsi isaanii garamitti yoo jenne gara Shiinaaritti ture. Shiinaar kun maalidhaa? Uumama boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irraa gaafa deemnee dubbifannu namoonni gara ba'a biiftuutti godaananii turanidha iddoo sanatti. Godaananii eessa dhaqanii? Utuma deemanii dirree bal'aa tokkotti ba'anidha. Dirree wal qixxaataatti ba'aniitu iddoo sana buufatanidha. Iddoon sun maal jedhama? Shiinaar jedhama jechuudha. Shiinaar iddootti waaqayyo irratti lolli jalqabedha. Yookaas immoo namoonni riqaa Baabilooniin yookaas riqaa Baabiliin ijaaruuf eessa kan ga'u? Bantii waaqaa bira kan ga'u. Ijaarreetu bishaan badiisaa jalaa oolla jedhanii iddootti yaada burqisiisanii hojii jalqabanidha jechuudha. Achittidha afaan namootaa kan gargar ta'e waaqayyos hojii namoota afaan isaanii gargar gochuu yaada isaanii gargar gochuu kan inni jalqabe. Yeroo isaan waaqayyo irratti ka'an waaqayyo immoo isaaniin adabuu jalqabe jechuudha. Iddoo kanatti ammasii sabni Israa'el waaqa isa dhugaa dhiisanii gaafa isaan waaqa tolfamaadhaaf waaqessuudhaaf adeemsa jalqaban gara Shiinaaritti isaan geesse jechuudha. Iddoo jalqabbii adabbii. Iddoo jalqabbii mormii waaqayyoo irratti kaa'ame lafa cubbuun itti jalqabe jechuudha. Lafa kanarratti. Kanaaf iddoo sanatti dhagaa kan isaan booji'amanii geeffamanii achitti maaltu ta'ee seenaa akkamiitu raawwatame kan jennu dargaggoota Ibrootaa 3 argina kan isaan gara abiddaatti yeroo darbataman waaqayyoo isaaniif argame. Dargaggoonni kun egaa kan isaaniin dhaabe waaqayyoodha. Humnaaf jabina kan isaaniif kennes waaqayyoodha. Hubannaa akka isaan qabaatan kan isaan godhes waaqayyoodha jechuudha. Akka macaafa kanaatti waaqayyo inni nuyi tajaajilu aangoo isaatiin seenaa kan to'atu qofa utuu hin taane yeroo barbaachisaatti gargaarsa barbaachisaa isaaniif kennuuf araara isaatiin jireenya saba isaa gidduu waaqa seenuudha jedha qorannaan keenya jechuudha. Yeroo barbaachisaatti iddoo barbaachisaatti deebii barbaachisaa ta'een saba isaatiif waaqa argamu yookaas waaqa dhiyaatudha jechuudha. Waaqayyo waan saba Ibrootaa warra booji'amaniif godhe yeroo xumuraa keessa yeroo xumuraa keessa aleellaa isaanii fi amantii isaanii irra ga'u keessatti saba isaatiif hin godhe. Saba Israa'eliif biyya Baabiloonitti gargaarsa eegumsa isaaniif godhe yeroo xumuraatti immoo wanta waaqayyoon waaqessaniif mormiin dhufu yoo jiraate saba waaqayyootti yookaas nuti saba bara xumuraarra jiru irratti aleellaan nurratti adeemsifamu yoo jiraate waaqayyo akkuma Daani'eel faatiif boolla leencaa keessatti argametti akkuma Meesaaq Sadaraaqiif Abdiinigoo boolla ibiddaa keessaa baasetti saba isaa qaqqabuudhaaf qophiidha. Kana jedhee yoon adeemaa. Galatoon Firaa'ol maaltu jira adeemsa kana keessa sabni Israa'el Yerusaalemii iddoo bilisummaatti gara gabrummaatti gabbu'an inni erga gara gabrummaa sanatti gabbu'an immoo dhiibbaa adda addaa keessa darbaa turan. Dhiibbaan adda addaa isaan keessa darbaa turan tokko dhiibbaa waaqeffannaati. Yoo waaqeffannaan keenya dhiibbaa jala gale maal goona? Keessumattuu biyya sanatti maqaan isaanii yoo amma jijjiiramutti ga'eeraadha. Keessumaa dargaggoota warra bebbeekamoo kana maqaa isaanii jijjiiruu hin mormine garuu nyaata isaanii hin lagatanidha qorannoon keenya kun. Kanaaf mee Dannaboo irraan jalqaba gara Warqootuutu hin deebi'iniini. Dannaboo yoo amantiin keenya dhiibbaa jala gale maal goonu? Waaqa dhiifnu moo dhaabbannu? Ashii galatoomi asirratti yoo ilaallu seenaa Daani'eliif michooma isaanii yoo ilaallu ka'umsarraa kan kaane Yerusaalemii gara Baabiloonitti biyya waaqa itti waaqeffatanii waaqaaf itti abboomamanii gara biyya gabrummaatti waaqa waaqeffachuudhaaf biyya aangoo itti hin qabne mirga itti hin qabne gara sadeemaa jira seenaan kun. Iddoo mirga itti arganne yoo teenne waaqa wajjin hariiroon nu qabnu maal fakkaataa kan jedhu.
Seenaa kanarratti Waaqayyoon baay'ee galatoomfadha. Yeroo darbe kan qo'ataa turre seenaa Izraaf seenaa Nehemiyaa keessatti illee biyya gabrummaatitti akkamitti akka Waaqa waaqeffataa jiran argina jechaadha. Cunqursaa jarallee yoo jiran, rakkina guddaa keessallee yoo jiran, hariiroon isaan Waaqa wajjin qaban maal fakkaataadha. Gara mata duree addaatti yoo deebinu, amantii dhiibbaa jala jiru attamitti adeemsisuu dandeenya yoo jennu seenaa Daani'eliif michooma isaa ilaalla. Akkuma Yerusaalemii gara Baabiloonitti dhufan dura kan jijjiirame maqaan isaanii maal ture yoo jenne ilaallu, maqaan isaanii kan biyya isaaniitti ture maqaan tokko kan moggaafamu sababaa malee miti. Hiikkaa dhuunfaa isaa qaba, sababaa dhuunfaa isaa qaba jechaadha. Kanaaf maqaan isaanii Daani'el, Hanaaniyaa, Miishaa'el, Azaariyaa kan jedhamu kun gara biyya Baabiloonitti yoo dhufan maqaa hiikkaa waaqaa qaburraa gara maqaa hiikkaa waaqeffannaa Baabiloonitti jijjiiramuun dirqamatti ta'e. Kana dhiibbaa ofirratti isaanirra jiru ofirraa dhiibanii kaasuu hin barbaanne. Hin fudhatan cal jedhaniituma. Maqaan isaanii Beelshaazeer, Sidraaq, Misaaq, Abdinaagoo ta'e. Maqaan kun jijjiiruun kallattii isaa fida. Maqaa kanniin yoo ilaallu waaqeffannaa Baabiloonii akka maqaa isaanii irratti moggaafamu taasise jechaadha dura mootiin. Inni itti aanu maqaan kun moggaafamuun isaan hin dhibne, kun ammoo dhiibbaa Waaqa wajjin hariiroo Waaqa wajjin qaban kututu dhufe. Inni maal inni? Nyaataan dhufe jechaadha. Dhugaatiidhaan dhufe jechaadha. Maqaan hamma jijjiirameen boodatti barachoo afaan isaanii dirqamatti ta'a. Seenaa isaanii barachoon waaqeffannaa adeemsa waaqeffannaa Baabiloonii san barachoon dirqamatti ta'e. Sanniin hundaa barataati garuu kan Waaqaan isaan walitti buusu bira ga'anii jennaan hin didan. Hin ta'u jedhan nyaata, dhugaatii kana yoo ilaalan jechaadha. Kanaaf maal jedhan diduu qofa didiiti kallattiidhaan fees godhaniiti miti kan didan malaan yaa mooticha kana nu nyaachuuf nuuf hin barbaachisu waan ta'eef nyaata biraa amantii keenya wajjin adeemsa keenya wajjin aadaa keenya wajjin hin deemu waan ta'eef waan nyaannu kan biraa nuuf kenni jedhan. Mootichi isaan bulchu maal jedhe lakki mootii biraa rakkina natti fiddanii tarkaanfii natti fiddan waan ta'eef kana nyaachuun isiniif dirqama, kana malee isin hin nyaachus. Namoonni mootii bira galuuf qaban fuulli isaanii, amalli isaanii, qaamni isaanii baay'ee gaarii ta'uu qaba waan jedheetti yoo isaanitti agarsiisan maal jedhaniini kana guyyaa 10 qofaadhaaf nu madaali, bishaaniif kuduraa qofaa nuuf kenni. Bultii 10 boodatti jijjiirama addaa yoo hin agarsiifne ta'e humnaan maal nu godhe nu nyaachisi jedhaniiti yoo waadaa galaniif argina jechaadha. Garuu adeemsa kana irratti bultii 10 boodatti maal ta'an? Jijjiirama guddaa fidan. Kun adeemsa isaanii odoo hin taane waaqaaf gaaf amanamoo taane waaqni jijjiirama nurratti fidu isaan irratti argina jechaadha. Har'allee peer influence kan jedhamu waynnaan dhiibbaan hiriyyoota nu biratti adeemsi isaanii amantii qofaanii miti jireenyuma addunyaa irra jirruttu mee har'a haa nyaannu haa dhugnu bicuudha dhugna yoo jedhanii hiriyyoonni keenya nu kakaasan attamitti fudhan dhiibbaa san maaliif biyya gabrummaatitti argisiif amma biyyuma bilisumaatti otoo jirru tokko keenya hiriyyoonni keenya nu biratti adeemsa akkasii yoo nu affeeran deebiin keenya maal fakkaata? Isaan biyya gabrummaatitti biyya dhiibbaatitti kana ofirraa fudhachuudhaaf onnee isaanii guutanii yoo ofirraa dhiiban nuyi amma yeroo bara kana warri bara kana keessa jirru dhiibbaa kana attamitti akka darbaa jirru of madaaluu qabna jechaadha. Rakkina hiriyootatu akkana nu cinqe akkas nu ta'anii kun waaqaafotti sababni maal hin qabu? Fudhatama hin qabu. Kanaaf tarkaanfii waaqa wajjin qabnu hariiroo waaqa wajjin qabnu irratti baay'ee of eeggachuu akka qabnu asirratti argina jechaadha. Amantii bakka dhiibbaan jirutti qofaa odoo hin taane bakka dhiibbaan hin jirretti illee yeroo garii harcaatiin waan jiruuf kana waaqa wajjin hariiroo qabnu sirriitti sirreessuu akka qabnu ilaaluu barbaada. Gara warqootti hin deebi'a. Meesilaa mootichi boojamtoota keessaa si filee maal goota? Mucaan kun mucaa gaariidha. Edee si filatee boojamtoota amma kana keessaa barumsa sii kenne iskoolaarshiippii
barumsa argatte nyaata sii file mana mootii keessa hojjette abdii sii kenne waan xinnoo kana akkam goote mormi tokko ejjennoo jabaa akkasii akkamiin qabaattu si ta'e gara warqootti hin deebi'a. Waaqayyo isaa eebbiseechuun jaalladha. As keessatti kun egaa biyya Baabiloon keessa yerootti turanii dargaggoonni kun biyya boojuu keessa kan isaan jiraniin. Boojuu kana keessatti immoo dabalataan maaltu jiraani? Jarri kun dhiibbaa guddaa jala kan isaan jiran. Amma akkuma dannaboon kaaseeruuni amma maqaa isaaniillee geeddaranitti jechaadha. Maqaan isaanii amma geeddaramutti aadaan isaanii ittiin bulmaanni seenaan isaan kanaan dura Israa'el keessatti qabaachaa turan barteen isaan kanaan dura waaqeffannaan adeemsi waaqeffannaa isaan qaban hundilee maal ta'e dhiibbaa guddaa jala galee jalaa dhufee jechaadha. Haa ta'u malee Daani'elii fi hiriyoonni Daani'el gaa dhiibbaa guddaa kana jalatti ejjennoo cimaa ture kan isaan qabaatan. Ejjennoo cimaa kana keessatti maa'inni keessumaa waa'ee nyaataan qoramuu keessatti illee obboleessi keenya dannamoon kaaseera. Daani'el boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee Daani'el boqonnaa tokko lakkoofsa 7 hanga 20tti hordoftoonni keenya akka isaan dubbisaniif isaan affeerra. Haa ta'u malee kana keessatti gaa nyaataan qoramuu isaanii keessatti maaltu jira? Maqaan isaanii geeddarame, eenyummaan isaanii geeddarame, aadaan isaanii geeddarame, waaqeffannaan isaanii irratti dhiibbaa uumanii kana hundumaa keessatti immoo amma maal godhanii nyaata isaanii jijjiiruutti dhufe jechaadha. Jarri kun yeroo laallu Daani'elii fi hiriyoonni isaa jechaadhaan haala mijataa keessa jiru amma akkaataa biyya lafaatiin yeroo laallu jechaadha. Biyyi lafummaa, biyyi Baabiloonummaa yeroo hundumaa fooniif kan mijatedhaan. Garuu hafuuraaf maa'inni mijataa miti. Hafuuraaf mijataa miti jechaadha. Jarri kun bakka mijataa hin taane kana keessatti ejjennoo cimaa ture kan isaan qaban jechaadha. Maaliin waaqa isaaniitiif amanamuudhaaf jechaadhaan. Mootichi nyaata gaggaarii akka isaan nyaataniif. Nyaanni gaggaarii isaan nyaatan immoo nyaata akkamiiti? Jalqaba waaqa tolfamaa biyya Baabiloon keessa jiraniif maaltu ta'a? Aarsaatu dhiyaata miti? Otoo mootichaaf hin dhiyaatin nyaanni jechaadha. Sana booddee aarsaan edda dhiyaate darbee eenyuuf dhufa? Mootiif kan inni dhiyaatu jechaadha. Sana hundumaa keessatti jarri kun nyaata xuraadhaan maal of gochuun barbaanne? Of xureessuun barbaanne. Sababiin isaa maaliif? Sababiin isaan of xureessuun barbaannee fi macaafni qulqulluun kan jedhu isin mana qulqullummaa Waaqayyootiidha. Mana qulqullummaa Waaqayyoo immoo hin xureessinaa. Qaamni keenya kun guutummaatti mana qulqullummaa iddoo buufata hafuura qulqulluuti jechaadha. Kanaaf jarri kuni nyaata xuraadhaan of xureessuutti hin barbaanne. Nyaata xuraa yeroo jennu maal akkamiiti? Yeroo sana keessatti biyya Baabiloon keessatti maaltu jiraani? Nyaata fooniitiin kan baay'ate, nyaata fayyaa isaaniitiif gaarii hin taane baay'ee ture kan isaaniif dhiyaate ture yeroo sanatti jecha. Garuu isaan maal filatan yeroo sanatti bishaanii fi fuduraalee fi muduraalee nuuf dhiyeessaa. Kana booddee guyyaan 10 booddee nu ilaalaa jijjiirama akkamii akka nurratti argitanidha. Kutannoo kana keessatti Waaqayyo dargaggoota kana ogeeyyota waan turaniif jireenya isaanii irratti Waaqayyo hojii guddaa hojjete jechaadha. Sababiin isaa nyaata kana of xureessuu keessatti diduu isaanii irratti mirga haa qabaatan iyyuu malee akkuma dura obboleessi keenya dannamoodhe falmiin kaasne hubannaadhaan ogummaadhaan ture kan isaan itti adeeman. Namoonni tokko tokko mana namaa yeroo dhaqanii nyaanni yeroo dhiyaatuuf maal jedhuun ani nyaata foon akkasii kana nyaadhu nuti waan akkasii kana nyaannu yeroo tokko tokko namni maa'inni akka waan of kormaatti ilaala. Yeroo tokko tokko immoo namoonni maal jedhuuni adventistoonni foon hin nyaatan jedhanii fa'aa kan isaan yaadan jechaadha. Innaa maal jechuun barbaade guutummaatti wantoonni qaama keenyaaf hin mijanne jalqaba kuduraaf muduraatu nyaata keenya kanaaf qaama keenya kanaaf Waaqayyo nuuf eeyyame jechaadha. Otoo irra caalaa foonii fi wantoota qaama keenya miidhan wantoota adda addaarra fuduraalee fi muduraalee otoo nyaanne qaamni keenya nagaa ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf ilkaan keenya kana yeroo laallu ilkaan keenya kun foon nyaachuudhaaf miti jalqabumti isaayyuu kan uumame yeroo laallu warri foon nyaatan ilkaan isaanii iddoo kana maal ta'edha? Kan qara qabudha. Sababiin isaa hin tarsaasu waan ta'eef foon yeroo qabanii maal godhu hin tarsaasuun qara qabadde iddoo kana jechaadhaan. Aaduu isaaniiti. Kan namaa garuu maa'inni hundumti isaa paraalaldii kan ta'e fuduraalee fi muduraalee ittiin nyaachuudhaaf kan mijataa ta'edha jechaadha. Kanaaf uumamuu isaarraayyuu jalqaba yeroo Waaqayyotti waaqaaf lafa kana uumu yeroo laalu maa'inni fuduraalee fi muduraalee akka soorannuuf kan inni nuuf eeyyame kan inni nuuf kenne jechaadha. Foon garuu nyaata dabalataati. Iddootti muduraalee fi fuduraaleen argamnetti iddootti haalonni rakkisoo ta'anitti
erga bishaan badisaa booddee foon akka nyaataniif eeyyamame jechaadha. Hundumaa keessatti gaa Daani'el faa biyya Baabiloon keessatti waaqa tolfamaadhaaf foon aarsaa ta'e akkasumas immoo qaama isaanii kan balleessu dhugaatii garaagaraatiin of hin xureessinu ture. Kanarraa kan isaan of eeggatanii amantii isaanii waaqayyoof amanamuu isaanii kana keessatti ejjennoo cimaa qabu turan jechaadha. Baabiloon jara haa jiraatan iyyuu malee biyya lafummaa keessa haa jiraatan iyyuu malee Yerusaalem keessaa ba'anii garuu ejjennoo cimaa qabu ture. Nus amantii keenyatti ejjennoo cimaa akka qabaannu waaqayyo nu haa gargaaru. Galatoomi warquu baay'ee gaariidha. Mee daqiiqaa muraasaa fi isinis bishaan dhugaa kottaa dhaggeeffattoonni keenyas bishaan haa dhuganii bishaan fayyaaf gaariidha jechuun dhaga'e. Boqonnaa xiqqoo booda isinitti deebina toorumarra nu eegaa. Tole walitti deebineerraa hordoftoota sagantaa keenya gaaffiin jalqabaa kaasirraa dannaboo yaadachiisen gara ittaanutti darbaa. Jalqabaa warquu gaaffii tokko gaafadheen ture mootii akkasii jaallatee oolmaa akkasiisii oole attamiin yaada isaa mormitee ejjennoo mataa keenyatti fufuu dandeessaa kan jedhu gaafadheen ture. Warquun utuu caqasu gidduutti boqonnaaf baane atis kan itti dabaluu dandeessu barbaadu itti dabaluu dandeessaa. Garuu amma gaaffiin koo inni bu'uura wanni ulaagaa mootiin Baabiloon ittiin namoota kana filatee fi ulaagaa waaqayyo ittiin namoota filataa jiru waan wal fakkaata. Waaqayyo illee namootuma ciccimoo namootuma gaggaarii barbaada. Mootiin Baabiloonis warri biyya lafaas warri Gibxiis yoo ilaaltan yoo taatan namootuma gaggaarii filachaa turan. Kunarra maal nu barsiisa? Kutaa kana keessaa waa'ee mootii Baabiloonii wajjin wal qabsiifte waan itti dabaltoo qabaatte gara kee dhufa. Ishee galatoomi jechuun barbaada. Asirratti kan arginu mudaa kan hin qabne ta'uu jedha. Mootii Baabiloon illee haa ilaallu mootii waaqayyoo mootummaa waaqayyoo hunduu waaqeffannaadha. Waaqeffannaa dhugaatiif waaqeffannaa dharaattu jira jechaadha. Waaqeffannaa keessatti waaqeffannaadhaaf warri dhiyaatan hunduu waaqeffachuudhaaf warri dhiyaatan hunduu aarsaan isaan godhan hunduu waaqeffannaa isaaniitiif kabaja waan qabaniif qulqullummaa waan ta'e gochuu yaalan. Asirratti kan arginu mootummaa waaqaa irratti wayna waaqeffannaa waaqaa irratti kitaaba Lewwota boqonnaa 22 fi boqonnaa 21 irratti waa'ee aarsaa dhiyeessa. Aarsaan dhiyeessinullee haa ta'u. Namicha aarsaa dhiyeessullee maal ta'uu qaba jedha? Qulqulluu ta'uu qaba. Kana kan irratti xiyyeeffannoo qabna. Maal aarsaa dhiyeessina? Wanti aarsaa dhiyeessinu sun kan mudaa hin qabne, kan hin cabne, qulqulluu kan ta'e aarsaa akkuma dhiyeessinu namni aarsaa dhiyeessu sunillee maal ta'uu qaba inni? Qulqulluu ta'uu qaba. Seenaa mana qulqullummaa yoo ilaallu kana fakkaata jechaadha. Seenaa lubootaa yoo ilaallu, seenaa luba lubichaallee yoo ilaallu dura ganamaaf galgala maal ta'a? Uf qulqulleessa aarsaa dhiyeessuun duratti. Gara mana qulqullummaatti seenuun duratti uf qulqulleessuu san dhiqachuudhaan agarsiisa. Ganama dhiqadhee jira amma sa'a booda dhiqachuu nan barbaachisu hin jedhu. Yeroo hunda maal ta'a? Qulqullaa'aa deema jechaadha. Aarsaan asirratti nuuf kaa'ame kun kan mudaa hin qabne jechuun kan aarsaa goonu qofa irratti miti kan xiyyeeffachuu qabnu. Anuu aarsaa gochuuf deemu sunu maal ta'uu qaba dura? Qulqullaa'uu qaba jechuudha jechaadha. Kanaaf seenaa Daani'eliif michoota isaa wayna hiriyoota isaa yoo ilaallu warri Baabiloon Daani'eliif michoota isaa maal jedhanii fidan Baabiloon Israa'el irraa? Boojuu irraa maal jedhanii fidan? Kan ogummaa qaban jedhanii filatanii fidan. Boruuf nu fayyada jarri kun. Nu gargaara jedhaniiti namoota baay'ee booji'anii garuu kanneen filatanii maal godhan? Gara mana barumsaatti galchan. Mana barumsaa san ispoonsar godhanii waan hundaa nyaata isaanii dhugaatii isaanii iddoo isaan rafan iddoo isaan itti dhiqatan hunda qopheessaniifiiti kan barsiisaa turan. Afaan isaanii barsiisaa turanii, nyaata adeemsa isaanii barsiisaa turanii, adeemsa waaqeffannaa isaanii barsiisaa turanii, kan hundaa barsiisaa waggaa turanitti seenaan isaan keessaa dhufan san akka hin dagannetti godhanii isaan maal godhani? Kun waaqa keenya wajjin walitti nu buusa waan ta'eef nuuf hin maluu kana hin goonu jedhaniit yoof qaban argina jechaadha. Maal ta'anii jiraatan jechaadha?
mudaa malee jiraachuudhaaf yeroo hunda shaakallii godhan jechaadha. Seenaa kanneen irratti yoo arginu seenaa Yoosef illee asirratti hin argina jechaadha. Aarsaan Yoosef aarsaa mudaa hin qabne. Mana Fari'oon keessatti mootiin mana Fari'oon keessatti waan hundaa kan isaa akka ta'e hin beeka. Garuu niitiin Fari'oon kottuu na wajjin ciisi jennaan kun maal naaf hin taane naaf hin kennamne an nama mudaa malee ta'ee jiraadhu waaqaafotti cubbuu akkana hojjechuu nan barbaachisu jedhee yoo tarkaanfii ofirratti fudhatu ijjannoo fudhatu ijjannoo san irratti rakkinni biraa nu mudachuu hin danda'a. Nu kan dhiphachuu qabnu qulqullummaa kennaaf malee qulqullummaa kenna diigneet rakkinna bor nu mudatuuf dhiphachuu hin qabnu. Seenaan Daani'eel kan nutti agarsiisu kana. Michoonni Daani'eel gara ibiddaatti deemuudhaaf ibidda kana haala ittiin baanu mala malannan jenne. Maal jedhan? Waaqayyo nu baasaa nu baasuu baatullee hin gubannaa jedhan. Tarkaanfii wayinaa ijjannoon kenna gara fuulduraatti deemuu qaba jechaadha. Kanaaf dhimma aarsaa mudaa hin qabne aarsaan goonullee mudaa qabaachuu hin qabu nuyi aarsaa goonullee mudaa malee ta'uu qabna wayinaan rakkinna malee ta'uu qabna yeroo hunda kallattii qulqullaa'aadhaan deemuu akka qabnu nutti agarsiisa jechuu barbaadeeti galatoom jechuu barbaada. Galatoom jenna Firaa'oliif gaaffii xumuraan qaba gaaffii hangaafadhu maanni qormaata xumuraatu isaan mudatee ture namoota kana biyya Baabiloon keessa yommuu jiraatanii qormaati isaan mudatu iyyuu malee biyyuma ormaa keessa ta'anii hojii of kennuu guddaadhaanidha hojii isaanii immoo kan hojjechaa turan. Jarreen kun silaa booji'amanii namni biyya boojuu jiru biyya kan biraa qaba biyya kootti yoomiin galaidha. Darbee immoo namni hojjechaa jiru kun namanni filate namanni barbaade nama harka isaa micciiree fudhatee biyya isaatti galeedha. Nama akkasiitiif biyya ormaa keessa ta'anii maanni of laatanii dedication isaadhaan akkas of laattee hojjechuun maal nu barsiisa nuunarra jireenya keenyarra biyya kamillee yoo jiraanne mee waan yaada qabattee jirtu duukaas waan kanaa hoca kaaste natti tola. Baay'ee gaariidha. Gaaffii murteessaadha wanta kaaste. Akkuma jetteyyuu fedha isaaniin aladha. Namoonni kun kan isaan booji'amanii biyya sana deemanii haa ta'u malee garuu of kennoodha turan. Akkas jechuun jireenyi biyya boojuu isinitti tolee miti. Maaliif wantoonni isaan rakkisu wantoota baay'eetu jiru. Nyaata isaanii isaaniif hin taane akka barbaadan waaqayyoon kadhachuu hin danda'an yookaas waaqessuu hin danda'an. Namni harka gabrummaa jala jiru garbadha bakka waan tokko bilisummaa kan hin qabnedha jechuudha. Kanaaf haala rakkisaa keessa turan garuu of kennoo turan hojjechaaf. Dhoksaan of kennuu isaanii kun maalidha yeroo jennu Daani'eel fa wanta tokko beeku turan. Waaqayyotu godhe kana. Jechuun wanti biyya sanatti dabarfamanii akka kennaman kan godhe waaqayyoon akka ta'e Daani'eel hin beeka ture. Qorannaan keenya dhugaa nuuf ba'a jechuudha. Kitaaba qulqulluudhaallee Daani'eel hubannaa addaa qabaadha. Michoonni isaa sun sadanis ogummaa addaa kan isaan qaban waaqayyo hubannaa addaa isaaniif kenneera. Callumadhanii akkuma warra kaanii hoofamanii hin dhandhe isaan. Waaqayyo wanta biyya sanatti hojjechuu barbaadu karaa isaanii hojjechuu akka qabu wanta beekanii fi dhaqanii jechuudha. Dirqisiifamanii haa ta'u iyyuu malee dirqama keessaa fedhaan hojii hojjetan qabu jechuudha. Hojiin kun immoo mootii isaan booji'e Naabukaadnezar mataasaa dinqifachiiseeraan maal godhe dhugumanni isaan waaqessan maalidha waaqa dhugaadha kanaaf kottaa baasaati waaqa isaanii immoo waaqeffadhaadha. Kun dhuga ba'umsi gochaan mul'atudha jechuudha. Lallaba afaanitu hin taane lallaba jireenyaan dhiyaatudha kun namootaa fi kanaaf hojii guddaadha kan isaan hojjetanii. Dhaqanii biyya sanatti jarroonni kun arfan yuunivarsiitii seenan waggoota 3 leenjiirra turan jechuudha. Leenji isaan leenji'an kuni leenjii biyya geggeessuuti. Leenjii aadaa saba Baabiloonidha. Leenjii amantii Baabiloonidha. Ogummaa isaan baranii ogummaa hin barbaachisne akka saba waaqayyootti waan isaaniif hin malle baraniiru jechuudha. Wanti murteessaan garuu itti fayyadamuu fi itti fayyadamuu dhiisuu irrattidha. Kan isaan baran waan hundumaadha jeneraala wanta ta'edha. Biyya sana geggeessuuf kan isaan gargaaru achi keessa jiraachuuf kan isaan gargaaru nyaata isaanii nyaachuu dabalate jechuudha. Isa of dhowwuu qaban irraa of dhowwaa wanta barachuu qaban barachaa waan hojjechuu qabanis immoo hojjechaa daangaa namaaf waaqayyoo gidduu jiru immoo gargar baasanii beekaa ilaalaa kan isaan jiraatan jechuudha. Fakkeenyaaf waaqayyoof hin kadhatinaa hin sagalinaa fi gaafa jedhametti kun
na dhowwuun mirga kee miti yookaas immoo wanta waaqayyoof ta'u waaqayyoo maaf hin godha malee siif hin godhu. Deebii jedhu fakkaata jechuudha gochi isaanii. Daani'eel yeroo labsiin ba'ee kadhannaa isaatti mafufee dargaggoota biroota sana irra deddeebinee kaasneerra. Seenaa isaanii ammas irra deebinee kaasuun hin barbaachisu jechuudha. Walumaa galatti ogummaaf beekumsa argatanii jechuudha achi keessatti. Isa argatan sana immoo caalanii argaman. Warruma wajjin barachaa turan dargaggoonni kun arfan caalaniitu argaman. Dhoksaan caalu isaanii suni tarii akka mootichi yaadutti bu'aa nyaata isaatiidha jedhee fudhachuu danda'a ture. Yookaas akkasitti yaada ta'a. Garuu miti jechuudha. Waaqayyoodha dhoksaan isaa yookaas immoo waaqayyoof adda of baasuu isaaniiti jechuudha. Kanaaf fayyaa qaamaatiin caalanii argamanii, ogummaadhaan caalanii argamanii, beekumsaan caalanii argamanii, caaluun kana caalu maaltu jiraate? Kallattii hundumaadha jechuudha kan isaan caalmaan isaanii kan inni mul'ate. Kanaaf immoo kana kan godhee dhoksaan isaa eenyudha? Waaqa biraadha jechuudha. Kennaan hundumtuu isa biraa ta'e waanta ta'eef. Daani'eel utuu aangootiitii wantoota baay'ee carraa baay'ee argatee ture. Beelshaazaar illee mootummaa koo keessaa kutaa tokko siin kenna abjuu kana yookaas gaafa harki dhufee girgiddaa irratti barreeffama barreesse abjuu kana naafii keedhe kennaan keessumaaf haa ta'u hin barbaadu jechuudha. Wanta barbaadu qaban inni hojii hojjechaa jiru qaba. Daani'eel turtii isaa keessatti waan ajaa'ibaa tokko agarra. Daani'eel gaafa jalqaba dhaqee Naabukaadnezariin booji'ame miti. Turtii amma sabni Israa'el biyya sana akka gadhiifamaniif labsiin ba'utti amma bara Qiiroositti Daani'eel aangoorra ture. Hammam akka jaallatame asirrattidha wanti nuti agarru jechuudha. Qiiroos nama yeroo jalqabaatiif akka sabni Israa'el gara biyya isaatti gara Yerusaalemitti deebi'uuf labsii baasee turedha miti. Hamma inni moo'ee waggaa tokkoffaatti Daani'eel maalirra ture? Gaggeessummaa biyya sanaarra ture, hojiirra ture jechuudha. Aangoorra ture jechuudha. Akkas jechuun ogummaan Daani'eel Naabukaadnezar booddee kun mootota meeqatu ka'e amma Qiiroositti. Isaan kun hundumtuu Daani'eel wajjiniin hariiroo cimaa qabu hojjetanii darban jechuudha. Eenyu biratti illee kufaa ta'e hin argamne Daani'eel. Kanaaf gargaarsi waaqayyoo kennaan olii dhufu nama hundumaa biratti fudhatama akkati qabaatus taasisaa jechuudha. Kun immoo dhoksaansaa waaqayyoo wajjinitti siqeenyaan nama deemeef nama isaa wajjin jiraate nama aangoo kan waaqayyootti qaama kan biraan ceesisne. Namni aangoo waaqayyoo sirkatti sarbuu gaafa dhufu dhaabbadhu jechuu danda'u qabda jechuudha yeroo sanatti. Hojii sirraa eegamu immoo bahuu akka qabdu nu badha jechuudha. Galatoom Firaa'ol dhaggeeffatoota koo ka reediyoo waldaa Adventistii addunyaatiin nu dhaggeeffatanitti nagaa dhaammachuu barbaada siini daqiiqaa xinnoo booda walitti deebina. Hordoftoota sagantaa keenyaa qophiin nu har'a isiniif qabannee jirru Yerusaalemii gara Baabiloonitti kan jedhu macaafa raajicha Daani'eel walii wajjin qorachaa jirra. Karoora toora reediyootiin kan nu dhaggeeffataniif asumatti sababa yeroo keenyaaf nagaa isinitti dhaamne warra foddaa TVtiin nu hordofaa jirtaniif immoo isin faana jirra numa waliin itti fufaa. Jalqaba ka walii wajjin ilaalaa turre egaa Waaqayyo Yerusaalemii gara Baabiloonittis yoo deemte ol ka'uurraa gara gadi bu'uttis yoo baate Waaqayyo wajjin gabbuute taanaan achi keessatti sinnis wajjin jira nuun jedheetu yaada isaa nu goolabe Firaa'oli. Ati maal jetta? Wanti hafe jettu waan kanarraa meesii wajjin jalqabuu barbaada. Wanta qorannoo keenya guyyaa irraa wal qabate. Gooftaan isaa eebbisu jechuun jaalladha. Egaa seenaa dargaggoota kanaa yeroo laallu seenaan isaanii akkuma caafame qofaatti miti. Kanaaf nuufis jireenya keenyaaf har'a barnoota guddaa nuuf qabachaadhaani. Wanti nan yeroo baay'ee laalu barataa ture keessaa maatii gadhiisanii yerootti gara yuunivarsiitii seenan jiru barattoonni adda addaa jechaadhaani. Biyya isaanii gadhiisanii immoo gara biyya Aroomaa yerootti isaan deemantu jiru. Biyya keessatti haalonni guutuu kunis immoo yookaan immoo yerootti guutan jira yerootti haalli namaa mijachuu dhiisee immoo gadi bu'antu jira jechaadha. Innaa haala hundumaa keessatti maalini ijoollee waaqayyoo haalli yoo jijjiirames isaan hin jijjiiraman jechaadha. Idduma jiran sanatti amantii isaanii irratti jabatanii amantii cimaadhaan kan isaan dhaabbatan jechaadha. Egaa ijoolleen Ibrootaa kuni Daani'eeliif michoonni isaanii qormaata guddaa keessa kan isaan darban jechaadha. Kana hundumaa keessatti garuu amantii isaanii Kiristoos irraa hin qajeeshine jechaadha. Innaa yeroo hundumaa jabaatanii waaqa isaanii duukaa kan isaan bu'aa turan jechaadha. Namoonni tokko tokko maanni
yerootti haalli isaaniif mijatee jireenya gaarii keessatti galaniidhani amantii isaanii jalqaba isa iddoo maatii isaanii bira jiran sana isarraa hin kaatu jechaadha. Akkaataa jireenya biyya isa haaraa dhaqanii keessa jiraatanii sana wajjin jijjiiramu jechaadha. Kun ijoollee waaqayyoo irraa wanta barbaadamu yookaan eegamu miti jechaadha. Haalli yoo jijjiirames bakki yoo jijjiirames waaqayyo gonkumaan jijjiiramu. Barri geeddaramuu danda'a, iddoon jireenya keenyaa jijjiiramuu danda'a, garuu nuun jijjiiramuu hin qabnu jechaadha. Kanaaf Daani'eeliif hiriyoonni isaa nyaataan hin jijjiiramne, amantii isaaniitiin hin jijjiiramne, qormaanni garaagaraallee seexanni yoo isaanitti fidee amantii sana irratti jabaatanii kan isaan dhaabbatanii jiran jechaadhaan. Kanaaf dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya wanta dhaamsiin dabalee cufuu barbaadu maa'inni Israa'eloonni bara turan keessatti wallaansoo guddaa keessa kan isaan darban. Waaqayyo bara kam keessattiyyuu seenaa hin to'atan. Seenaa to'atu sana keessatti immoo seenaa gaarii galmeessisnee darbuu qabna jechaadha. Daani'eeliif hiriyoonni isaa amantii isaaniitti cimanii waaqa isa tolfamaa Nabukadanaasar dhaabe sanaaf sagaduu diduudhaanii waaqayyo waaqa akkamii akka isaan ta'an Oromootatti agarsiisanii amantii isaanii sana mirkaneessanii bira darban jechaadha. Daani'eelis nyaataan yerootti qorametti, yerootti kadhannaadhaan qorametti amantii isaa sana mirkaneessee darbe jechaadha. Kanaaf jireenya keenya hundumaa keessatti waaqayyo yoo amanamnee dhaabbanne isaaf jireenya keenya yoo isaaf amantii keenya sana irratti cimnee dhaabbanne inni nun buusun nun dhiisu jechaadha. Yoo nu isaaf amanamne inni bakka nu deemnu hundumaatti ejjennoo keenya fuulduraa hundumaa qajeeshee deema jechaadha. Kanaaf kan akka goonuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Yaadni itti dabaluu barbaade kanuma galatoomeen. Galatoom yaada xumuraa gaggabaabaa waan jette yoo qabaattan dannaboo Firaa'ol. Eshi asirratti wanti dabaluu barbaadu seenaa amma argine kanarratti wayna mata duree kanarratti kan arginu Daani'eelii fi hiriyoonni isaa biyya ormaa jiranii biyya gabrummaa jiranii seenaa achi jiru sanu nullee amma kan jirru biyya ormaa biyya gabrummaati. Amma jireenyi keenya kan jiru jechaadha. Kanaaf hariiroo waaqa wajjin qabnuuf hariiroon addunyaan wajjin qabnu kallattiidhaan adda baafnee ilaaluu qabna. Namoonni biyyarra jiran biyya ormaarra akka jiran hubannoo dhabuudhaan rakkinni maalni waaqa wajjin qormaata guddaa keessa yoo galan amma maal godhare addunyaa irra waan jiruuf jedhanii sababa adda addaa dhiyeessan. Addunyatu kana na godha jedhani waaqaaf aboomamuu dhiisuu digdaadhaaf jechaadha. Kana yoo ilaallu seenaa barumsa Daani'eeliif michoota isaa yoo ilaallu barumsa biyya Baabiloonii baratanii jiran. Garuu kan fudhataniif kan hin fudhanne addaan qaban jechaadha. Tokko kenna mana barumsaa barannee jirra. Mana barumsaa keessatti hoggaa barannu seenaa maalii baranna? Namni waaqaa miti kan uume evolution theory'dhaan addunyaan uumamte jennee baranna. Garuu fudhannee ittiin deemnee jirra? Hin jirru. Waaqatu addunyaa uume malee evolution theory'dhaan hin dhufne addunyaanii. Dasan dhufne jenneet waan amannuuf hin baranne hin fudhannu. Kan argina isaanirraa hin baratan garuu maal hin goone? Ittiin fayyadamne hin fudhanne. Barachuudhaaf hin digne. Hin baratan waan amantii isaaniitiin wal didu addaan baasaniit maal godhan? Kan isaaniif dhiisanii kan waaqayyoon wajjin isaan abboomamu waaqayyoon wajjin adeemsisan jechaadha. Waldaan keenya waldaan Adventistii namoonni baay'een guyyaa sanbataatti rakkinna adda addaattu isaan qunnama dhimma hojiitiin wal qabeeti. Maal godharee namni naaseenuu qabu, alaqaan naan eeyyamu, akkanan ta'u jedhanii sababa adda addaa dhiyeessan. Maal gochuudhaaf? Abboomii waaqaa cabsuudhaaf. Guyyaa sanbataa ittiin hojjechuun abboomii waaqaa maal gochuudha? Cabsuudha. Seenaa Daani'eel ilaallu guyyaa sanbataa kana wajjin wal qabneeti. Bara Beelshaazeeritti Daani'eel ji'a tokkoof Beelshaazeer malee namuu gara biraatti akka waaqeffanne jedhan. Inni garuu maal godha? Guyyatti al sadi foddaa isaa banee kadhata. Seera mootii cabseeraa jedhanii tarkaanfiitti fudhan. Tarkaanfiin hamma boolla leencaatti baduutti. Seenaan addunyaa irraa qabnullee nuyi kana. Hojii irraa ari'amuu hin dandeenya. Waan nyaannu dhabuu hin dandeenya. Rakkachuu hin dandeenya. Waaqaaf otti garuu hin kufnu. Waan ilaalluun hin kufnu. Waaqni waan nuu qopheesse hin beennu waan ta'eef waaqa irratti amantii keenya baay'ee gadi cabsina jechaadha. Seenaan Asteer kana. Mana mootummaa jira jettee yoo
tarkaanfii kana fudhachuu yoongoone ta'e fayyumsi saba Israa'eliitiif saba Yihudaatiif gara biraatii dhufa atiif maatiin kan kee garuu hin badda jedheen Mardokiyoos yoo itti himu isiin maal goote hin qayyabatte. Yeroo baay'ee Hafuurri Qulqulluun waan akkanaa nutti hima jechaadha. Waan barannuun booji'amuu hin qabnu, biyyatti jirruun hawwamuu hin qabnu, miira saniin mo'atamuu hin qabnu. Inni itti aanu ammoo abboomii waaqaa, abboomii inni nuuf kenne cabsuu hin qabnu jechaadha. Kan nu jiraachisu, kan nu nyaachisu, kan nu obaasu, kan baasee nu galchu eenyu? Waaqayyo. Kanaaf isaaf yoo abboomamne nuu as jirru miti warri biyya gabrummaa keessa jiruyyuu fiixaan bayanii jiran. Seenaa baay'ee irraa barannee jirra. Nullee seenaa isaanii san kan argachuu qabnu, kan fudhachuu qabnu, kan irraa barachuu qabnu malee akka seenaatti qofaa dubbifneet akkana ta'an jechuun nuuf faayidaa hin qabu. Galatoomii Dannaboo ogeessonni teeknikaa yeroon keessan dhumeeraa nuun jechaa yeroo kan biraa walitti deebina. Hordoftoota sagantaa keenyaa qophiin keenya har'aa kana fakkaata. Walumaa galatti kan nu kanarraa barannu eessallee yoo jiraanne amantii keenya waliigalteetti dhiyeessuu akka hin qabne nu barsiisa. Qorannoon keenya bakkuma kamillee yoo jiraanne Waaqayyoof amanamoota haa taanu waamicha keenya guyyaa har'aati. Turtiin wajjin turtaniif ulfaadhaa galatooma. Qophii keenya kanarraa xumurreera.